Ashama akkam ooltan hordoftoota mootii tiibuun dhumti keessaniyyuu bakka jirtanitti akkam jirtu ani nagaa kodha isaa galatu har'a viidiyoo tokko akka gaaffii keessanitti isiniif qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoon kunis maalidha yoo jettani akkamittiin YouTube chaanaalii birrii ittiin argachuu dandeenyu banachuu akka dandeenyudha. Hanga xumuraatti akkana wajjin ilaaltan kabajaan isin gaafadha. Akkas jechuun YouTube irraa akka birriin hojjetamu ni beekama. Kanaafuu YouTube isa birrii ittiin hojjennu chaanaalii mataa keenya akkamiin banachuu akka dandeenyuun isiniin agarsiisa. Amma xumuraatti akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Shiga jammara kana gochuudhaaf wanti nu barbaachisu application YouTube keessa galla. Application YouTube nan bana. YouTube keessa warra update ta'in jiru akka update godhatan isin gaafadha. Isa booddee asirratti gaa wanti guddaan an kanan godhe mallattoo iddootti shidhiifama. Bakka itti sarare kanatti mallattoo bakka itti sarare kanatti o jedhee bakka jiru kan keessan immoo yoo sign in hin goone ta'e sign in hin goone jedha kunoo bakka kanatti jechuudha. Kanaafuu isin immoo iddoo o mul'atu lafa itti sararee jiru kanarraa sign in gootanii lixxoon sign in godhee gatiin jiruu fi sumaan itti fufa. Kanaafuu dichatti bu'uun iddoon amma sararee ture kunoo gaafa kanaan fidu your channel isa jedhutti bu'uun steppiin jammaraa chaanaalii mataa keenya banachuudhaaf kanaan dura hin qabnu gatiiteef your channel jenna. Kunoo isa booddee your channel jedhee oroo YouTuber jedhe kuni maqaanni fide maqaa emailii an ittiin banadhe ture maqaa emailii kee kanaan sii banuu naan jedha. Ishii animmoo yaa gaash agarsiisumaaf dhagatitee fi oroo YouTube jedhe isin maqaa barbaadan itti qayyaruu qabdu. Kanarratti wanti isin beekuu qabdanii emailii keessaniin inni isin fida isin immoo maqaa keessanittidha kan isin qayyarattanii jechuudha. Maqaa keessanitti qayyarachuu qabdu yookaan maqaa itti YouTube banattanii. Ishii sana booddee kun create channel kan jedhu jira. Bakka iddoo jammara sign in jedhamu sanatti buuna lafa your account jedhutti buuna isa booddee maqaa gaafa inni nuu fidu create account jenna. Amma kunoo create bakka account create goonirra jechuudha ni dandeenya. Kunoo amma fakkeenyaaf guyyaa isaa yoo ilaalle kunoo October 22 jedhee jira har'a jechuudha. Kanaaf iyyuu amma wanti nuuf jiru settingii masaa tokko sirreessuudha malee chaanaalii banattaniitu viidiyoo gadhiisuu hin dandeessu jechuudha. Garuu settingii tokko sirreessuudhaaf kunoo asirratti amma fakkeenyaaf footoo take photo ifama kamera sabaneetanidha. Choice isa jedhuudha kan nuun filannu achi kaameraa keessa qafoo keessa fudhannee fayyadamna yoo ta'e jirti. As keessa kunoo telegiraamiin keenya ni jira. Telegiraamii keessaa waan tokko fudhachuudhaaf amma yoo barbaanne kunoo amma fakkeenyaaf emmi isa jedhu fudha saayizii isaa akkas gootanii guutuu gochuu dandeessu akkas guddisuun immoo ni danda'ama. Kanaafuu shamman kanaaf fakkeenyumaaf agarsiisuudhaaf gatite kanuma profile picture isaa qayyaruudhaaf kanan godha. Load gochaa jira connectionin fitnati gatiin qabneef xiqqoo tura malee. Profile photo is uploaded jedheer profile koo godheera amma immoo description isa jedhutti. Description itti buuna descriptionin immoo namni gaafa YouTube chaanaalii keenya irra dhufu waa'ee chaanaalii keenya kana wantoota inni beeku qabu kan itti himnu jechuudha. Akkas jechuun applicationii waa'ee isin wanti isin hojjettan maal irrattidha. Fakkeenyaaf applicationii barsiistu taanaan applicationii barsiisa YouTubeidhaan. Barumsa waa'ee jaalalaa irratti kennitu taanaan waa'ee jaalalaa, qoosaa hojjettu taanaan qoosaan hojjedha. Waa'ee bareedinaa taanaan waa'ee bareedinaa wanta jejjedhuu fi wanta wal fakkaatu wanta barbaadan hunduma isaa gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf kun asirratti si Oromiin yoo man jedhe zimbilooma jechuudha. Kun ittiin jechuuf gatitee iddoon itti mul'isu isinitti agarsiisuudhaafidha. Okay jenna descriptionii waan dheeraa kaa'uu qabdu yookaan waan chaanaalii keessan ibsu sirriitti kaa'uu dandeessu. Ishi kunoo settingii warri kun dhumeera amma kan bakka finnee jirra jechuudha. Amma baaggoonee deebi'uu ni dandeenya. Kunoo baaggoonee gaafa deebinu YouTube itti deebina. Bakka silaatti gaafa deebine amma your account isa jedhu gaafa dhannu kunoo amma fakkeenyaaf asirra waan isin ilaaluu qabdanii bakka sila qubeen o ture amma qubeen maa dhufeera bakka itti mare kana jechuudha. Kanaafuu amma gaafa sanatti buunu your channel jedha. Sila create godhe jedhe amma garuu no subscribe jedha malee created ta'ee jira jechuudha. Kunoo footoon isaa kanadha. Emmi isa sin argama. Kunoo footoon profile picturein keenya kanadha. Maqaan keenya immoo kunoo isa kanadha. Yaa kan nuuf afee jiru bakka viidiyoo gadhiisuu bichaadha malee wanta afee jiru dhumee jira jechuudha. Kanarraa kan afee jiru akkamittiin birrii system ittiin argatama yoo jettan immoo kan isin barbaachisu jalqaba subscribe 1000 argachuu qabdu. Akkasuma immoo watch hour 4,000 guutuu qabdu. Kana lamaan yoo guuttan
step itti aanu sin agarsiisuu ni danda'a akkamitti monetization akka godhatan erga sanarra geessanii garuu ammaaf jalqaba irratti warri reefu haaraa banachaa jirtanii step kana yoo beektan ni ga'a. Akkasichuun bakka dhumee jira jechuudha kun amma chaanaalii banannee jirra kanaaf iyyuu amma upload gochuu yookaan chaanaalii koo kana irratti sirreessuudhaaf maal gochuun qaba yookaan akkamittiin gadhiisa warri jettanii kunoo bakkan amma sin agarsiisu kana eefama. Kunoo bakkan itti maree jiru kana irratti jechuudha kan moobaayilii keessan yoo bakkan itti maree kana hin qabute moobaayiliin keessan irratti inni jiru YouTube'n update hin ta'in jira jechuudha application'ichi kanaafuu update godhaa yoo akkamitti godhama jettan immoo Play Store keessa galchitanii yookaan haaraa download gochuu dandeessu yookaan isuma update gochuu dandeessu. Kunoo bakkan amma itti bu'ee jiru kana bakka sarara kanaan itti bubbu'aa jiru kanatti buutu sabooddee viidiyoo isinii fidaa jechuudha nu upload a video jedha. Viidiyoo upload gochuudhaaf jedhee na gaafateera kunoo viidiyoon qabu dhufee na baasee amma fakkeenyaaf as keessa viidiyoo tan qabudha kunneen kan isin argaa jirtanii. Asti wantuma salphaa tokko viidiyoo sekoondii 3 Shama viidiyoo tokko filadheera asirratti wanti isin beekuu qabdan kan isin godhaa jirtan YouTube channel banattaniitu amma stepin itti aanee isin gochuuf deemtanii viidiyoo hojjettan akkamitti gadhiistu isa jedhudha kun amma kanaaf iyyuu viidiyoon keessan gaafa siladhattanii filtan kana isin fideera amma kun title jedha. Isin title jechuun gaafa wanta namni search godhee isin argatu jechuudha fakkeenyaaf isinumatti agarsiisuudhaaf dhagatee fi mootii jedha maqaa title isaa jechuudha. Description kun immoo silaa amma fakkeenyaaf isin kan waa'ee qalbii irratti gadhiisaa jirtu ta'e afaan Oromoo comedy yoo jettanii description kun immoo waa'ee afaan Oromoo comedy sana wanta ibsu wanta ibsa dabalataa wanta keessaniif jechuudha. Kun wanta barbaadan barreessitu isin asirratti public privacy dha. Asirratti public gochuu qabdu gaafa gadhiistanii sisa booddee dhumeera beekaa amma upload isa jedhutti buuna. Sekoondii muraasa gidduutti viidiyoo kan upload godhee YouTube irra naakaa jechuudha. Asirratti gaasin dandeettii qabdan ilaaltanii mata dure hedduudhaan gochuu ni dandeessu kan barbaadaniin filattanii YouTube irratti hojii hojjechuu namni hundumtuu ni dandeessu keessumattuu namni carraa wifi qabdanii carraa YouTube hojjechuu akka fayyadamtan isin jedha yoo yaaltanii wanti isinitti irratu hin jiru jechuun birrii kaffaltanii yoo wifi fayyadamtu gadi ta'eef zim jettanii sa'aatii teessanitti wantoota biraa wanta birriitti hin arganne yaalurra kan birriitti argattan yaaltanii yoo hin taane ta'ellee yeroo biraa waggaa 3 booda waggaa 2 booda argachuu ni dandeessu. Hojii koo hojjettanii naan immoo ji'a 2-3 gidduutti subscribe 1000 argachuun ni danda'ama yoo cimtanii hojjettanii jechuudha. Ashigaa viidiyoon koo kun upload ta'eera ready to watch jedhee jira akkas jechuun viidiyoon kun ilaalamuu ni danda'a jechuudha. Bakka xumuramee jira. Akka inni gadhiisee ilaaluudhaaf ammoo your channel wanti jedhu ni jira. Kuno no subscribe jedha no view jedha sekoondii 22 dura gadhiifame sekoondii 4 ammoo viidiyochi. Eshi hordoftoota mootii TV viidiyoon kun akkamittiin YouTube akka banachuu dandeessan kan isin agarsiisuu fi kan immoo akkamittiin viidiyoo upload akka gochuu dandeessan isin agarsiisudha. Kanaaf iyyuu gaa warreen reefu channel koo kana haaraa taatanii daawwachaa jirtanii akkasiin subscribe gootanii keessaa baatanii yoo isinitti tole irratti akka like gootanii isinitti hin tolle yoo ta'esillee dislike gochuu akka dandeessan inni isinitti himaa garuu comment keessan naaf kaa'aa wanta isinitti hin tolle yookaan wanta gaariidha jettanii yaaddanii gara fuulduraatti akkamii wanta akkamii akkan isin hojjedhudha warreen kana fayyadamtanii video upload gochuu jammartan immoo YouTube studio kan jedhu ni jira. Kun gaafa kanatti buutan YouTube studio jedhee bakka sararame kana irratti YouTube studio kan jedhu kana bakka mallattoo kanatti gaafa buutan akkamittiin viidiyoon sun akkamitti diitii akka ta'u wantoota hedduu qaba yoo viidiyoo kana fayyadamtanii akka itti gadhiistan bartan YouTube studio akkamitti akka fayyadamuu dandeessan immoo isiniif hojjechuu nan danda'a gara fuulduraatti. Kanaaf iyyuu gaaffiin keessan akkamittiin YouTube channel banannaa akkamitti YouTube channel irratti viidiyoo mataa keenya gadhiisne birri itti argachuu dandeenya warra jettanii fi kunoo akka kanaan isiniif hojjedheen jira. Hanga xumuraatti waan hordoftaniif galatoomaa gaafa keessaa watan subscribe gochuu hin irraanfatina nagaan tura.